ليفتا أبشر عادتي لا أكمان سبيا خساني ججبار دولو وأنا مريفون تنجت سيادة ونمان فيتيو تيجي ميديا خنا درت مبويو ججب دم منيرة سنسيار نامني مال سيغور هذا سيغرتا أبلون ما مالي سينو فايدانسي يوال جنان دابنين يوالي فينتان يرقوا هاي سجل تابشير سين جن يوسن ججبيسن يوالي فجرهن جن نمم مانو ماليني نما جتونو خولي دفه وجيناته ولين جراتوف guyyaa rakkoo si cinaa dhaabbachuu guyyaa gammachuu si cinaa dhaabbachuu ha guyyaa san lamaan hin jirre inni waanuma namaatuuf hin qabdu atu irraa fagaattee jiraatta tanaaf obboleeyyan keenya si cinaa dhaabbachuuf dirqama isaaniiti ati obboleetti isaaniiti haa galatoomanii umrii haa dheeratanii immoo miira keessa akka seentuun fadhu'an akkuma dhufte sanitti akka itti fuftuun fadha wanni hin dhufne hin jirtu wanni hin galle hin jirtu. Tanaaf miira keessa seenini waan dhufteef itti fufi akkasii nama du'e namni hundirra maafee jajjabaatee jiraata. Kana waan ta'eef yaada kee itti fufi malee miira keessa hin galin akkanaatti. waa takka warri ammoo huniira miidiyaa irra deebite miidiyaa ganaan amma dura miidiyaa takka horeen beeku miidiyaa ganaan irra dhufa ganaa namni irraa du'u hin jiru yoo lubbuuti jaankute isin irraa kutee akkasii beekadha namni ganaa miidiyaa irratti namni bileen abaluu sirraa du'e jira kan gaa haadhati yaa nariifachiisu addunyaa kana ganaan jiru dabakkaltee hin qabu akkasitu baddaa warri amma dura muniyaa asirra ganaa kan tiktok irra deebite tiktok irraa jalqabee yeroo amma jiru kanarraa jalqabee tiktok irraa jira ganaa dhageessanii hanga rabbiin lubbuu na keessa jiraachisutti jechuu barbaadeef rabbii haaliqa na uume qabaddee waan beekuu barbaaddan siigaltee immoo akkasitti hubaddaa jechuu barbaadeef an eenyumarraa ilma namarraa galata eeggadhu eenyumaa ilma namarraa gartee takkaa abdi hin abdadhu rabbii haaliqatti hin hirkaddaa siigaltee immoo ammoo akka obboleetii teenya muniiraa teenya ayizuush abshir obboleeyyoo dhabdellee irra obboleeyyoon nuusii ta'a bikka haadhateeti yoo dhabdellee yoo bu'uu dadhabnellee hulee haadhaa namni namarraa cufuu danda'u hin jiru huleen haadhaa gizee hunda banaadha bootaan haadhaa eenyu sirraa cufuu hin danda'u eenyummaan yoo rabbii haaliqa sirraa fudhate taate malee seegaltee immoo waan sanii gadi oromoo bal'oon qaba anuu nama namatti haajamuu miti anuu nama deefkafiitiin dalagatee bulu anuu nama sartoo bal'aadha nama hammaalummaas baree nama dhabaan harka namaa dhaabbatee nama kadhatuu tureesii miti kadhachuu taa'uus illee miti insha Allah rabbi fayyaatti jennaa dhiifnaan nama hammaallatee bulu waan hin gartee fuula namaa dhaabbadhuuf rabbiin amma duraa nan dhaabne ganallee nan dhaabu kana durallee nan dhaabne ganallee nan dhaabu warri mootuu ummaati jaa gammaddanii baga nurraa duute aboo ka intalti akka taate gartanii miidiyaa irratti akka taate gartanii anfireendiin nan boochifne du'a haadhatii jaatiif hin booye nama jaaladhee dhabee hin boonye kan nama jaalatee dhabee as ifin fannise gaajaan finna gajuu jira du'a haadhatii jaatiif hin booye du'a haadhatii fi boon kaanii qabdi hin qabu du'a haadhatii jaatiif warra akkasiisa warra sammuun isaanii ganaa laal ganaa qulfii keessa jirtu itti kofaltee biroo kutuu qabdi. Oromoo bal'oo tana qabda laalta akkanatti abshir muniiraa teenya siin jettu wallaahi billaahi hedduu takka galatoomaa obboleeyyan kiyya warreen as jala yaatanii muniiraa jajjabeessaa jirtanii sanirraa kan hafe warri gaafas akkas jeessan bar warra jiruun du'e ta'anii barisaa ummaan ta'ini duutee bar fuula rabbii deemteemi warri akkas jee dhaaddatu san ammoo warra jiruun du'e dhiiraas haa ta'u dhalaas haa ta'u abbaa fedhees haa ta'u warra jiruun du'e warri sun warra akkasii sanirraa ulaalin wallaahi ittiillee naariin bootaan kanneeniif. Sabbareetiin jira ummaati jalaal haakima bakkaan hin geessin hin qabu magaalaa harartanaa miti Itoophiyaa tana keessa ummaanti jabaatii 4 baatii 5 irra dhukkubsattee kara fuula rabbii deemte guyyaa tokko du'aa'ii naa godhaa malee Oromoo na gargaaraa jee beekaa du'aa'ii naa godhaa malee haakimarraan caaliidhaa ciiste ummaanti haakimarraan caalii adaamaa keessa guyyaa tokko Oromoo qarshii takka na gargaaraa jee beekaas bee takka koflee tumaan taphadhas gubbattas bee anaa beeka ummaati jala akkaan itti wal dhaannadheen harka rabbii fudhate anaa fi rabbii beekan durirraa jalqabee haati tiyya abbaan kiyya anaa xiqqeenyaati narraa du'ee haadhati osoo su'uudiin dhufi magaalaa Somaalee tana keessaan waan irratti haadhati jaan irraa jirjiiree hangana ga'e
anaatu beekaan jaatiti osoo na eebbiftuutu ta'e osoo takkittiiti jedha yoo haati nama dhalte waa qabaatte bakka kiyya rabbiin si haa kaa'u osoo jettuu fuula rabbii galte haalli jedha an sheenaa takka hin qabu osoon tana godheefi jedhee wallaan sheenaa takka hin qabu an ummaati gisilaa wayi osoon kana godheefi duuti sheena qabdii miti sheenaan qabdu waa takka si galteema waan rabbi godhee dhalatti waan gama kiyyaatti dhufu takkaan dhaabba fuula rabbii deemte ummaanti si galtee kanaafuu warri gammaddanii as gubbaadhaa muniira haadha dhabdee muniira haadha dhabuun narraan hin baane haadha nama hundaatu an kiristaana bintala islaamaati huccuu gurraatti uffadhee as gubbatti ba'ee lapheef tumee uuyye isin hin gammachiisu har'aas boruus haati duute awwaaladheetu jira rabbi ramataa godhuuf dhageessanii ma sheenaan qabu sheenaan nama boonchisa sheenaan qabu mboo abshir haadhaa miti bar nama gurguddaan ijoolleenis dhumaatuma jirti bar wayii haadha qofaa duuti wayii waan haara yaasi waan amma baate silaa ilmi namaa du'a oole alayhi salaatu wassalaami rasuula keenyaatu hin duune siigalee du'a jechuun waanuma jiru ilmi namaa addunyaan tun isuma akkanumatti irra jiraatan imala nama imaltu namni keessummaa mana namaa dhaqee buleen galu addunyaan sani akkas ni gala addunyaan sani tan namni hundirraa yaa'u sani malee addunyaan tan imaarreen akkasii imaarreen akkana jaanii miti duuti waanuma haariyaa mitiyuu garuu namni baay'ee namatti hin rasuula gammadu namni namni namatti hin gammadu nama yoo nama yahudaa taate nama nasaaraa taate nama namummaa agartee namummaa hin qabne yoo taate malee ilmoon namaa takka ta haadharraa dhalattee du'a haadha namatti hin gammadu boo du'a haadha namaatti hin ni gammadu nafisi wallaahi addunyaa kanarraa waanni qaaliin haadhaa bara wanni qaaliin na biratti gaana akkasuma nama biraan beeku addunyaa akkuma tana ilma gubbaa namaa hundattu addunyaa akka tana gubbaa waanni qaaliin lammata deebitee qaqqabne haadhaa bara hin beektanii saa haadhaa bara keessaa'u haadhatiyya wanni akka haadhaan haadhatiyya jirti keessaa'u natti haadhatiyya tabakka meeqanarraa cuftee hulaa meeqanarraa cuftee ana takkittii tana malee hin qabne ani isii takkittii malee hin qabne takka waan hin jirjiirradhuun hin qabne takka namaan ijetti banadhee ilaalu isii malee hin qabne akkamitti namni tanaan na dhaaddataan akkamitti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Munira tenya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maame Rabbi si barsiisu imaanaa sabri rabbi si haa kennu. Haati ta'e haadha Oromooti. Haati ta'e haadha teenya. Haati ta'e arraas borus mataa keenya gubbaadha. Rabbi saddeettan jannataatiin nuuf haa qananiisu. Seenaa dalagdee deemte haati ta'e akkanatti hin deemne. Muniira nu dhiiste. Muniiraan isin nu dhiiste daa'ima biraan nu dhiisti. Muniiraan yoggaa daa'imni isin dhiiste daa'ima biraan dhiisaa deemti. Horteen sii gana deemte biyyallee bulchuutees inshaallah kanaaf haati ta'e seenaa nuuf dalagdee deemte rabbi saddeettan jannataatiin nuuf haa qananiisu duuti karaa keenya wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf akka hedduun dhagee ture haalillee hedduu qabda jaa maashaallah tabaarakallah rabbi waliif isin haa dhiisu abbaan si dhaaddateenis duuti hulaa nama hundaa dhadhooytee seenuun sii waan hafan qabne waan taateef kana jala waan laaltee wanna taatuun qabdu nullee miira keessa galtee wallaahi miira keessa nun galchin dhugaa dubbachuudhaaf haadha jechuun waan qoosaniin hin taatu dhugaa dubbachuu inni nama gaddisiisu osoon guyyaa takkallee ta'u fuula siin argin ka waggaa meeqadda turan gaafa nama biraa kanatti duuti rabbi gargar nama baafte kana nama gaddisiisa walumaa galatti dhugaa wanni rabbiin fide hamtuun qabdu waan taateef rabbi isaa barsiisu jajjabaadhu Muniiraa teenya waan namni siin jiru inumayyuu waan namni siin jiru gurratti hin qicatiniin siin jaa kanaaf jajjabaadhu Muniiraa teenya rabbumaa jira rabbii fide hundaa wayiiti. amin maame keenya amin allah amin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منيرة محمد waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh بلدي دي كمينك يا جباتي nagee wallahi جبات ربي صبري في ما نسني فاغنو أتي في عاليتي هندافو على تيتي في اللي ربي جنة الرأولانا تي خيس ما إساكت سمتو إسابي ربي سيفا سمتو هاتي جيران قبدو بكبو أن قبدو خراخي نانا مران أولو الحمد لله على كل حال جائي أماتي دفك خيتين دكوب ستي فتي أخي مجي فتي أرانتنا أول لا تشون سنو ونسان جي تكنجرو أرماتي وسوسي لاقة مجي سودة لبدي سرادوتي مي مالت أمري تيقوتو شينان سرام كده garuu alhamdulillah haadhateef akkuma geeffattee olii qaqqabattee wal'aannattee akkasitti seenuun sanuu arrasiif alhamdulillah jechuu sanitti sabbarta
Rabbiin umrii dheertuu fayyaa bareeddu keessa siifaa qabu fayyaatee keessatti ilmoon wanni haadhaa fi abbaa duuba aantuuf rahmata kadhachuu fi ilmoo isaan duuba aantee rahmata kadhattu atillee siyaa godhu haadha teetiif du'aa uma godhi. Galatooma obboleeyyan kiyya hundi keessan warri isii bira dhaabbattanii akkasitti haadha teessanii haati nama tokko haati muliira haadha nama hundaa bira dhaabbattanii mimmaan irraa haixanii guyyaa hamtuun dhufte abshiir namni yoo siin jechi kun qubee shanan tun dhugaa rabbii akka itti hiikamu hin qabdu kunuu gahaadha namni guyyaa hamtuun ugguma dhufte nama hunda addaan barta hamtuun dhufuunis gaariidha khayrumaa fi waa hedduu si jajjabeessaatuma dhufte rakkoon namarra dhuftu tun keessaafuu dubartii jabeessaatuma dhufte rakkoon lakkuma si mudattuun jabaattee firaa fi alagaallee addaan barta alhamdulillah alaa kulli haal nama du'e wajjin hin du'anii silaa haadha wajjin du'anii garuu uumaa godhuu hin danda'an nam tokkollee rabbiin isaan nu uume isaaf fudhate garuu ani hin beeku gaa namni addunyaa tanarra lubbuudhaan jiru du'a namaatti ni gammada je'ee yoo kan hin yaadu ta'e namaa miti san haywaanattiin jaada tana namu ulaa namayyuu nama dhadhooyti ummanti sidhaltee asiin si geessee abbaa malee si guddiftee si hanganaan si geessee har'a caayaa sitteetee duudhiisi ilma dardaraa meeqa awwaalu jira ijoollee xixiqqoo qacalee duuti nama laallattu firan qabdu rabbiin ijaa sirraan qabu hommaa ta'e takkitti sirraa fudhatu rabbiin isaaniif firummaan qabu haa isaaniif haadha isaanii dhiise saniifuu waan takkallee wanni siin jawani mimmaanuma takkallee akka arraan booda akka sirraan buune wallaahi uuma fedhe yoo ta'ellee imimmaan tokko akka sirraan buune rabbuma keetitti booyichi dhorkaa miti garaa sin dandeenye imimmaan ijaa qofaa miti garaa kanaas hin dandeenye garaan keessi haa boo'umaan jechuu fedha. Irraa cufadhu waan takkarree irraa cufadhu hamtuu si godhee hagaarii si godhee haadhateetitti gammadee inumaa maqaan kaasi maaliif jennaan maqaan kaasuun kee kun waan sanatti dhagahuu isaanii beeksisa waan ta'eef akkuma nama dhageenii ignoor godhiu hin dhageenyaati nama hamaa sitti gammadu tokko hin dhageenye ilmaan obboleeyyan keenya kaalaa rabbiin umrii isin haa dheeressu gandummaa miti nama tokko tola sirratti oole obboleeyyan keenya galatoomaa jechuun. Gandummaan jaamu kun abbaa fedhellee haa ta'anii maaliif amantii fedhellee hin qabaanne maaliif namni tokko ilma namaa tola sirratti oole hin galatoonfanne akkam jeef rabbii isaa galatoonfata. Kana malee namni waan qabu kennuufi gaariidha. Namni tokko guu tola sirratti oole obboleessa kiyyaati tola narratti oolte galatoome yoo hin jenneen dhugaa rabbiinuu nama jeja. Galatoomaa isinillee warri isii bira dhaabbattanii akkasitti guyyaa hamtuun dhufte san nuti isii jira jettanii nama waan dalagatanuma harkataa isinillee inshaallah rabbiin bakka deemtanitti illee aalii uummata nabii hunda obboleeyyan isinii agodhe wal awwaalu rabbii beeka ka dura duu rabbii beeka nama isinii awwaalu hin dhabin nama guyyaa hamtuun isinii dhufte isin cinaa dhaabbattu hundi keessanuu hin dhabin biyya namaa keessatti duuti nama dhufte hedduu nama laaleessiti abbumarra buutee beeka. Uuma gubateetu gubaa ibiddaa beeka. Faadhateetiif faatihaa qara'ii fi nama waan dalagate nama facaafataa wannummaan si boochisu takka hin jirtu haadhateetiif du'aa godhi alhamdulillah yaa rabbii kiyya duraanis naaf siitu nu uume ammaa sii fudhate gama kee deemte wanni ati sirraa eeggamummaa teetiif faatihaa takkitti qaraate wudu'atte faatihaa takkitti qaate akka duraanii keetitti qoflaa fi tapha keetitti deebite dafka kee nyaattaan akkasumas dafka keessa nyaachuu keetti fufta. Egaa jireenyi wayii dhaabbataa bari hin dhaabbatu. Dhaabbatu addunyaa tana nama wal awwaaleetuma wal boodaan biyya namaa tana nama maarkeetu beeka. Ani asumaan asuma jiruuti mani raabbileetiin tiyya duute beektaa. Abbaa kiyyaan maaliin jeen abbii meeni rafteen sa'aatii deebii ilaaliin jeen abbaa baranaafis ilmoodhaan naan jeeniin dhalee sii galee innaa duuti biyya ormaa tun gizeeti ala jirtu fageenya irraa jirtu guusitti himan hin saddaytu dhugaa sitti hin fakkaattu. Hanga bakka san dayxee nama san dhabduutti jechuudha. Kanaaf jajjabaachuun dirqama barbaachisaadha. Akkuma obboleettiin teenya jettee haasa'u. Ani duutina haaraa miti. Akka namatti duuti nama haaraatiif jiraami. Ani duutina haaraa miti. Duudhaan wal bareetiin jiran. Du'aan wal bareetiin qaama godhadhee jiran. Ani eegaan biyyaa deemeeti as jidduu obboleeyyan 8 awwaaleen. 8. Geessema? Obboleeyyan 8 keessa utusuun obboleeyyan ani dhala ummaati yaa taboodaati. Tokko kana booda jirullee ni du'e. Taboodaati jechuu barbaadeeti. Walumaa galatti. Obboleeyyan kiyya 8 kanarraa
harka kiyya kana irra duute takka geelee tigitanii nan akka walirra dhalanne fatihaa ta'e namuu beekaa ta'in nan irra dhaladhe jechuudha. Ta'in magaalaa biyyarraa na fiddee jabuutii na fiddee harka kiyya kana inni akkana ija walitti qabee nama itti haamee awwaaladde arguuti na haaree miti. Magaalaa kana keessa osoo hin jiru nama meeqaan awwaale riyaa kana keessa osoo hin jiru. Kana hundi ani akka isaan du'anii hin fedha abboleeyyan kiyya hin fedhu. Eenyuma rabbii wayi aara qaba akka kana haadha narraa fuudhee abbaa narraa fuudhee obboleeyyan narraa fuudhu. Ani rabbiin aara qaba hija qaba. Isaan guurrate. Ijaa takka sitti hin qabu sabrii ta'e ilaaluufi. Rabbiin narraa guure kuni warra na dhaadate kana guyyaa tokkotti xulu godhuu hin danda'u ni dadhabe hin dadhabe. Rabbiin dhiise isaaniif. Rabbiin narraa guure isaanii dhiise kana laalanii silaanaan dhaadachuu baatanii hedduu gaarii ture. Ammoo warra du'a ummaati jaatti gartee gammadee obboleeyyan ibdiraa dhabuu kiyya isaan gammachiistu san qooda isaanii rabbiin kaaliin haa deebisu. Jazaa isaanii rabbi haa deebisu. Rabbuma rabbi. Jazaa isaanii rabbi haa deebisu. Ani kalees ni jiraadhe, arraas ni jiraadha, boruus ni jiraadha. Maaliifi haati tiyya mafluuqa isiin nan jiraachiftu rabbii waliin nu jiraachisa. Rabbiin isii hucciisee atis jala deemu yoo naan fedhe malee jala deemee awwaalamuu hin danda'u. Ni jiraadha isii booda hanga rabbiin hundee nama ni jiraadha. Guyyaa dhufee immoo isiin fuudha jee yeroo na fuudhu san isaa beeku. Sigaltee tuni addunyaan ifiifuu nuti keessummaadha nuti irraa godaanna. Warri du'aa akka namni dhiifattanii fira keessan ifi jaalattanii dhiifattanii ampira kiyya jibbee awwaalee takkatti ilaaltan. Wal ilaalchi keessan dadhabaadha. Ilaalcha dadhabaadha. Wallahi ilaalcha dadhabaadha. Rabbiin xuluqna godhee kophaa na dhaabe kuni kophaa na dhaabee akkanatti kophaa na hambise kuni isin kophaa isin dhaabu soqoddii takka isin irraa fudhatu. Wallahi soqoddii takka. Akka jechufatanii itti hafuu danda'anii barmaniira warri akkasiisanis maaliif amrii rabbii harkaa qaba lubbuu rabbii harkaa qaba bar rimootaan bar nuti jireenya keenya